السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا هردفتوتا خيا كبجمتوتا جالتمتوتا إلمان أرمو الدنيا مرة ترجمتنو نجاني في رحمني ربي إسنرت توسنين جلو دكتور عبد السيد بقى نجانتاتني هندي كيسانو باية تقوسين جالت دا هردفتوتا خيا واتو كدوبچون بربادا يودن ديسن هندي كيسانو لايك gochuudhaan ijoollee deeggartoota biltsiginnaa dhiigaan Oromoo ta'anii of wallaaluudhaan Abiyyi wajjin maraataaruuf gorsa tokkoon qaba. Ammas haasaa Jawaar Mohammad kaleessa haasa'e viidiyoo gaafa araara Itiyoo Eertiraa jedhamu sana irratti viidiyoo Jawaar Mohammad kaleessa sooshaal miidiyaa Oromiyaa 11 jedhu sana irratti Abdii Roobaatiin qindaa'ee dhiyaate tokko irratti waa dubbachuun barbaada. Ijoolleen baay'een erga viidiyoo sana arganii hundi isaanii boohanii dhiifama Jawaariin gaafataa jiru. Baay'een isaanii Jawaar Mohammad riip, Jawaar Mohammad inaaftuudha, Jawaar Mohammad maali jedhanii kan dubbataa turan baay'ee isaanii argeen jira kan kaleessarraa boohanii anatti illee dhufanii dhugaadha nuti bar Jawaar Mohammad hin hubanne malee gurbaan kun nama Oromoodhaaf akkanatti jaalala nama jabaa Oromoo jaallatu ture. Baay'ee dhiirrillee dhufee anatti keessaan illee miiseenjeriin abshiraa waa tokko namni dogongora kan hin jedhee warra dhugaadhaan ergasii waanuma Jawaar Mohammad waan biltsiginnaan jettu dhugaa ta'ee Jawaar Mohammad kana jibbaadhuma dhugaa jibbaa ture baay'eetu amma dammaqa jechuudha. Maaliif viidiyoon Jawaar Mohammad sun nama dhugaadhaan Oromoodhaaf quuqamuu fi Jawaar Mohammad maal akka ta'e akkamitti akka Oromoo jaallatu dhugaadhaan jabaa Oromoo kanatti ni naafamoo jabaa Oromoo akka itti jaallatu viidiyoo sana namni ilaalee baay'ee tokko waa hubata. Annu hangan of wallaaluun ta'e viidiyoo sana dhaggeeffadhee fixuu na dhabe viidiyoo daqiiqaa lamaaf wayiiti. Garuu viidiyoo sa'atii meeqaa caalti viidiyoon sun Jawaar Mohammad akkamitti miira akkamii keessa ture miira akkamiitiin Hacaaluu Hundeessaa dhaggeeffataa ture gaafa jettu baay'ee tokko lakka Oromoon akkanatti jabaa ofii jaallata Jawaar Mohammad bashaasha akkana nama dhugaadhaan nama Oromoo jaallatuudha jettee fudhatte Jawaar Mohammad nama lubbuu ofii Oromoodhaaf kennee an saba kootiif rabbiin hin abdadhe jedhee Ameerikaadhaa jireenya dhiisee galee jennee gaafa nuti duraan isinitti himnu amanuu diddan. Miidhaqaatii viidiyoo sana dhaggeeffadha Jawaar Mohammad miira akkamiitu gaafa Hacaaluun akkasitti dhiigni qeerroonni jigee Itoophiyaa jigde kaase kaa dhiigni qeerroo jigde kaa Itiyoo Eertiraa araarse kaa jedhee akkasitti bookkisu mardarkii irratti maal jedhee viidiyoo sana gammachuudhaan dhaggeeffatee fixee warreen dhaggeeffatanii isiniifan gadhiisa liinkii isaa yoo barbaaddan viidiyoo sana dhaggeeffatee ka'ee dawwalee fi matarayyasii barra ati keessuma kiyyaa dubbatte anas taa'etanii achitti si ay hacee kiyya kana laalaa namni miira keessa nama galchaa namni baay'een erga kana argee of yaadataa jiras namni baay'een dhugaadhaan maal jedhani beektu Jawaar Mohammadtu siyaasaaf jedhee Hacaaluu akkana godhe shaneeta akkana godhe jettu Jawaar Mohammad waan nama Oromoo irratti waan akkanaa yaadu miti Jawaar Mohammad qabeenyas ta'u jireenya barbaade jiraachuudha wanti isa inaafsisu hin jiru. Beekamtiis yoo ta'e mootummaa Itoophiyaa caala kan Itoophiyaa miti Afrikaa guutuu irratti beekamtii qabu Jawaar Mohammad. Baay'een keessa waan kana hubanne Jawaariin kataradaachuutti liq yaaltaradaachuutti bazzaachuu. Har'a Oromoo of wallaalee Jawaar riip jedhe maneedhaa keessatti itti duulu dhiisiti. Warri soddaadhaa yoo maqaa dhoofne feesbuukii yuutuubii nurratti adabsiisu waan ta'eef warrumtii ilmaan minilik sun duraan Jawaar Mohammad nuuf fannifamu Hacaaluun du'ee Jawaarii qareenaal jedhaa turan har'a gabbaanii Jawaar Mohammad በጣም አበድለናል ይቅርታ አድርግልን ያንተን ብንሰማ ኑሮ ኢትዮጵያ እንደዚህ ገደል አትገባም ነበር ጀዳ ጅሩ ማሊፍ ነምን ዱጋዳን ኦሮሞ ጃለቱ ዱጋንሳ ቡሌባ ዋደኑዳ ወንቲ ሐቀ Jawaar Mohammad ummata dubbachiisaa jiru dhibbatti dhugaan barreeffama taa'ee danda'a kaleessa barreessirraa dhibbatti dhugaa sana baruun dandeessani maal jedhe taa'ee danda'aadha murteessaa jedhe murteessuudha jedhe namni barreeffama taa'ee danda'a kaleessaa dhaqee dubbiseera ta'e dhibbatti dhugaa Jawaar Mohammad achirraa hubata taa'ee danda'a waggaa meeqaa Haji Buttaa mootii Girrisaa maaloodha jedhee arrabsaa ture maaliin barreeffama isaa keessaa haqni Jawaar Mohammad akka inni funyaan qabnaan afaaniin dubbataaru isinitti mu barbaade beektu maal jedhe murteessaa jedhe yookiin gabrummaa dhibbatti gabrummaa wayyaanee fudhachuu yookiin qabsoofnee tokkummaadhaan kaanee wayyaanee injifachuu wanti hanga yoonaatti goone aangoodhaaf jecha walitti inaaffaadhaaf jecha wal gannee jirra
walganuun immoo erga wayyaanee injifannee booda ammas deebinee walganuu dandeenya. Maal jechuudha? Aangoodhaaf jecha nama Oromoo qeerroo kakaasuudhaan nu warra aangootti nu fide aangoo kan keenyaaf jecha wal gatnee jirra. Jawaariin gannee mana hidhaatti dararaa jirra. Hacaaluu ajjeesnee jirra. Maaloo wayyaanee kana nu injifachiisaati ammas deebineetuma isin gatna yookiin wal ganna jechuusaati. Afaan Oromootti gaafa hiikamudha. Hiixanii dubbisuu dandeessu. Akkasitti gadi ba'ee caraanaa jira jechuudha. An dhugaa Jawaar Mohammad qaniidhaan alanni akkanatti mul'atu gaafa warri piroofeesara ofiin jedhanu miidiyaan Itiyoo Soosilsaan guyyaatti yeroo meeqa waa'ee Jawaar Mohammad postataa oolaatti irra. Jawaar Mohammad እውነቱን ነው የተናገረው። ይሄ ሰውዬ እንዴት ሊያውቅ ቻለ? እንዲህ አይነት ፖለቲካ ተንታኝ ነው እንደ እስር ቤት ውስጥ አስቀምጠ ኢትዮጵያን ገደል የከተት ነው ይላ ጅርት የረቴን ቱቶ ሂራ ይወዳይታን ጀዋር መሐመድ እኛንን እንጂ ያላወቅነው እሱ እውነትም የኢትዮጵያ ልጅ ነበር ለኢትዮጵያ እሱ ነው የሚያስፈልገው ጅዳኒ ቦሁ ጀልቀበኒሩ ነምኒ ኢትዮጵያ ነምኒ ኦሮሞ nama Oromoo ganee milkaa hin arganne kan salphatee daaraan itti bu'e malee jedhu jecha hayyicha keenya Jawaar Mohammad har'as gammachuu kan keenya kan ittiin onni nu cabe kana deeffachuu dandeenyu Jawaar Mohammad gaafa hidhaadhaa bahe reeffa Hacaaluu jarri geessanii baadiyyaa keessatti geessanii dhawwanii lafanni qabsaafii ture Finfinnee irraa fageessanii geessanii achitti awwaalan fidamee Finfinnee keessatti awwaalamee siidaan Minilik nama nyaataadhaan waggaa meeqaaf achirra dhaabbatee nu nyaataa ture buqqifamee siidaan Hacaaluu gaafa dhaabbate onneen keenya hanga ta'e warra isa ajjeesee sababa Minilik diina Oromoo hamaadha har'allee borillee jedhee Hacaaluun dubbatee ajjeefame namichi maqaa isaatiin Hacaaluun ajjeefame buqqifamee siidaan Hacaaluu hin dhaabamu taanaan yoomuu madaan keenyaan fayyu jechuudha. Jawaar Mohammad gadi bahee waan kana meedhaqaatii barreeffama Jawaar Mohammad tokko hin poosti isinii godhaa dubbisaa. Qaroonu jaamsanii jedhe gaafa jarri Hacaaluu galaafattu barreeffama kana ofitti barreesse qaroonu jaamsan jecha jedhu sana gaafan argu wallaahi of qabuun dadhabe jechi sun ofittiin jecha jabduudha jecha namni meeqa jedhee poostii godhe caala jecha Jawaar Mohammad qaroonu jaamsan jecha jedhu sun waan qallaalii isinitti hin fakkaatin jaalala Jawaar Mohammad Hacaaluudhaaf qabu viidiyoo kaleessaa irraa hubachuu dandeessu. Matara yasi jedhee gammachuudhaan alanni akkasitti anastaa'in achitti siif rifataa ture sii sodaataa ture itti cabsite bar dhugaadhuma onnee koo keessa jiru naa dubbatte jedhe nama akkanatti wal jaallatu har'a Abiyyi walirraa fageessee aangoo isaallee irra dheereffatee illee itti beekee illee irra hin turre waan waggaa lama sadii keessatti irraa kufuu hin oolle ijoollee qaalii kana walirraa fageesse nu baasan addaan baanee nu addaan bahuun turree sooretti haadha sooree erbaanne rabuusa qabae nu baasan addaan baanee nu addaan bahuun turree kana achi wanti dubbadhu jiru.